عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمهر كفوني جريتو إلمان رمق قال ونفي ككارون يدل الدنيا رتركم تاني لكن كذا تاني ربي الساعة مجرد أنتنا كيسان إسين كهتيرا أنك قوت الحمد لله إسنس أكنا حقبدن أبديك أوا أنا تموت بيدا وري تموت بفماتي تاتن هدو تكجلتوما ورجنا حارفتن كوتانا تداول ما ماتي كي يتعاد سبسكرايب لايك شير كوتشون دكاتنا ورماتي كي يتعاتنمو لايك يرو هنداتي في ولا جتبسنو سمين جرا قالوني في كغاري ونكينا فيديو كبابدو تكقبد في اسين اسمالي جچون كيسانين اولو ديبتا فولا ماكس فولا كينا فيدو جچورا akkuma asitti argitan inni asitti argitan kun killeedha. Inni kun ammoo halimni doodha dimasha malaga halimni doodatti godha. Amma kun ammoo sugaara jechuudha. Sukkaara namni wallaalan jiru sukkaara maankaa sukkaara kana tokko. Inni bira ammoo inni kun roza fi shunfaan walitti daakee shunfaan ammoo namni hin beekne hin jira jedhee yaadu shunfaan isa kana jechuudha. Isa kanaa fi roza bifa kamii ta'e roz masrii ta'e ambarii ta'e roza bifa kamii ta'e jechuudha. Kana walitti daakee jaahiza godhee jira. Isa walitti daakee jedhe kanas shunfaanaa fi roza walitti daakame kana maankaa kana tokko fidee itti godha. Amma ammoo killee itti godha jechuudha. Bismillah. Killee itti godhannu killee boora jechuudha. Boora keessa akkuma argitan adii keessaa nadhaa kee adiinis garuu hin taati ani irra guddina boora fayyadama jechuudha. Akkuma argitan amma kun boora bichaadha. Adiin keessa hin jiru muluu itti nadhu jechuudha. Waan fuula keenyaaf ga'u bichaadha. Yoo ammoo haga mormaa ciqilee kana dibachuu barbaanne tokko guutuu itti naquu dandeenya. Anammaaf maankaa kana tokko fuudhee jira jechuudha irra. Ammas itti dabalaa jechuudha hanga naa laaffisutti. Akkuma argitan maankaa kana sadii itti naqe jechuudha. Boora jechuudha. Kun irraa hafee jira muluu itti naqe. Loomii itti godhuu dandeessanii garuu loomiin amma yeroon kun qorra waan ta'eef qorra wajjin hedduu isaa fuula keenya shattabgooti. Isa kanatti finnee waliin geenna maaf goone waliin geenna damma fayyadamuu hin dandeessanii garuu damma osoo fayyadamuu baattanii irra bareeda maaliif dammin fuula rifeensa margisiisu gahee guddaa waan qabuuf fuula keenya irratti rifeensa margisiisa jechuudha. Sila haa ta'eef sukkaara fayyadamuu isinii wayya. Sukkaara irra bareedaa isiniin jedhaan sukkaara fayyadamoo fi duraan damma fayyadamaa ture garuu fuula kiyya irratti rifeensi na bahee jira dhiisee jira jechuudha ammoo ofirraa. Isa kana maaks goonee waliin geennee jirra. Fuula keenya irratti finneetiin kanatti dibannaa hanga sa'aatii daqiiqaa 15 fi 10 idduutti masaaj goona. Asirratti masaaj goona. Sukkaarri korota waan ta'eef fuula keenya hedduutti masaaj godha. Asirratti masaaj godhee fuula keenya fawuleeshin tor jedhee fi wani deebi'ee ammallee gogaa isaarraa ol jedhe asirratti bareechisa jechuudha. Waan gugurraacha kallee gugurraan irratti baate buguriin bakka buguriin badee gurraachisallee hedduu namarraa balleessa isiniin jedha. Halimniidoon ammoo fuula keenya hedduu isaa laaffisa jechuudha. Zabaadii irraa halimniidoo irra caala fuula keenya hedduu isaa akka uf jaallatu godha. Hedduu isaa bareeda. Ani yeroo hunda halimniidoo fayyadama. Zabaadii darbee fayyadama malee yeroo hunda miti. Isa akkanattiin goonaa isiniin jedha. Akkana gootanii akka daqiiqaa 15 ofirra tursiiftanii ofirraa dhixxanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaan amma ofii kiyyaa fuula kiyya dibachuuf jechuudha. Akkuma argitan kinoo killee boora wajjin jechuudha. Daqiiqaa 10 hanga 15 fuula keenya irra dibannee ofirra tursiifne achiin booda ofirraa dhixna. Gizee dhiqattan odoo bishaan duratti hin naqin jechuudha. Irraa hin bahu sukkaara wajjin wal qabatuuf harka keessanii bishaan jiiftanii harka keessanii isa akkanatti sirriitti amma yoonni gootanii riddanii fuula keessanii dhixxan jechuudha.
bishaan bicha harka keessan jiiftanii itti riddan akka inni isinirraa ol jejjee gogaa dudu'aa isinirraa ol kakaasee ququncisa jechuudha. Akkasii itti fayyadamaa isin jira hedduu irraa fayyadameera obboleeyyan kiyya. Inni biraa ammoo isa argitan kana isa kana namni wallaalee hin jiru yoonni leemunaati loomiiti jechuudha. Isa kana fayyadamuu hin dandeettan bidila loomii jechuudha. Loomii fireeshii fayyadamuu irra isa kana ispoonjiini akka itti fayyadamtanii gizee ammoo maaks fuula keessan godhuu hin barbaanne isaasitti naxxanii faayinallee ta'uu danda'a. Ispoonjiilee yoo argattan isa ammoo akkana fiddanii fuula keessanii nonneettanii hedduu isaa fuula keenya ka dudu'eetiin jedhe kan irratti onneetiin jedhe gishira jechuun gishira sirriitti kaasa. Taqashira jechuun taqashira afaan arabiffaatiin yoo beektan taqashira hojaa jedhan isaa taqashira kan sirriitti akkanatti watti riddanii fuula keenyaan jettan gogaa keenya ka du'e sirriitti kaasaa gogaa keenya ka fuula keenyarra jiru kaasee bifa biraatitti nu jijjiira jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaa ani kan ofii kiyya itti fayyadamuu isiniin jira obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya asumatti gabaasaa warri maatii kiyya taatan hedduu takka galatoomaa warri ganaa dhuftan ammoo maatii kiyya ta'a laala akkuma argitan mana irratti gogobeera hiyyaa'a jechuufuma isaati. Warri ganaa maatii kiyya dhuftan subscribe like share gochuun dagatina warri dura maatii kiyya taatan like gochuun dagatina walaa jajjabeessinuu qaaliwwanii fi gaggaariiwwan kiyya nagaa keessa naa jiraadha amaanillah.